Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabanne isinitti himaa dursa oduu ijoo qondaaltonnii fi miseensonni poolisii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa guyyaa ayyaana alaabaa kabajan. Godina Shawaa aanaa Lumeetti boombiin seeraan alaa 51 qindoomina odeeffannoo tika biyyoolessaa fi qaamolee nageenyaa aanichaatiin qabameera. Amma oduu bal'inaan Anbilisee Bayyanaati. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa guyyaa ayyaana alaabaa kabajan. Gabaasaa Lissaanuu Murreessaaf Ahimad Xaqasaa. Qondaaltonnii fi miseensonni qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa guyyaa ayyaana alaabaa dhaadannoo alaabaan keenya ibsituu sabdaneessummaa fi utubaa birmadummaa biyya keenyaati jedhuun kabajan. Sirna guyyaa kabaja ayyaana alaabaa kanarratti ittaanaan komishineraa fi hoogganaan damee bulchiinsaaf loojistikii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa komishinar gargaaraa Muhammad Ahmad alaabaan mallattoo birmadummaa biyya tokkoo ta'uu eeranii biyyi tokko biyya biraa irraa kan addaan itti bahuudhas jedhaniiru. Birmadummaa ofii kabachiisuuf jecha mallattoo eenyummaa ofii qabatee dhiiga ofii dhangalaasee aarsaa kafalee birmadummaa isaa kabachiifata. Kanaaf alaabaan mallattoo eenyummaa ta'uu qofa odoo hin ta'in birmadummaa biyya keetii eenyummaa kee ittiin kabachiifachuuf maalummaa kee ittiin kabachiifachuuf mallattoo birmadummaatis mallattoo eenyummaatis mallattoo waa hundaati jechuudha. Alaabaan poolisii biratti iddoo guddaa kan qabuu fi yeroo eebbifaman kan jalatti waadaa galuun imaanaa mootummaa fi hawaasaa kan fudhatan ta'us ibsaniiru. Kanaaf guyyaa alaabaa keenyaa yeroo kabajannu wanti guddaan nuti ilaaluu qabnu akkuma dhaloonni nu dura lafee isaatiin dhiiga isaa jiksee biyya isaas alaabaa isaas ol kaasee birmadummaa biyya keenyaa eegaa ture nutillee dhaloonni amma harkaa qabnu birmadummaa keenya eeguuf aarsaa kafallee alaabaa keenya ol kaasnee biyyi keenya akka nagaa taatu gochuu qabnaa. Qaamoleen nageenyaa kabaja guyyaa ayyaana alaabaa kanarratti arginee dubbisnes alaabaan poolisiif hiikoo addaa kan qabuu fi agarsiiftuu birmadummaa biyya tokkoo ta'uu himaniiru. Poolisiin Oromiyaa alaabaa kana alaabaa birmadummaa waan ta'eef alaabaa kanaaf jecha kan inni wareegamaa jiru waan ta'eef akka poolisii Oromiyaatti alaabaa kanaaf waan guddaa haala guddaadhaan kan kabaju ta'uu isaati. Kun alaabaa iddoo guddaa qaba. Alaabaa jechuun akka salphaatti waan dhufe miti. Dhiigni itti dhangala'ee lafeen itti cabee akkuma kana aarsaan hedduun itti kaffalameetu alaabaan kun kan ol jedhee dhaabbatu. Haa ta'uti garuu isa kana sirnaan kabajuun itti gaafatamummaa ofii bahuun dirqama keenya waan ta'eedhaaf akka iddoo guddaa qabna jechuudha alaabaadhaaf. Jaalalaa fi kabaja alaabaa biyya isaaniif qabanis fuulduratti kutannoof xiiqiidhaan dhaloota eegereef kan dabarsan ta'uus dubbatu. Poolisiin tokko yeroo itti eebbifamee biyyaaf waadaa galu alaabaa kana maaloo jedheetu fudhata. Kana jechuun maal jechuudha? Alaabaa kana jalatti biyyattii kana akkaataa narraa barbaadamuun bifa narraa eegamuun gahee koo nan ba'a itti gaafatamummaan walqixxummaan biyya tokko uummata biyyattii sana keessa jiran sirriitti gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf gaheen itti kennamee fi dirqama itti kenname bahuudhaaf an jennoodhaan biyya koo nan tajaajila. Poolisii Oromiyaa walumaa galatti jechaadha alaabaa kanaaf birmadummaa biyyaatiif walqixxummaadhaaf amantummaadhaan kan hojjetu waan ta'eef walumaa galatti alaabaa kanaaf haga wareegama lubbuutti kan hojjetu waan ta'eef kabajaan sirriitti kan eeggatu waan ta'uuf biyya isaallee kan kabajaan eegu ta'uu isaati kan hubannu. Godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti konfiraansiin nageenyaa gaggeeffame. Bal'ina oduu kanaaf Araarsoo Mahammad. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo ganda Bakaa Kuubitti konfiraansii nageenyaa abbootii amantaa maanguddoota dubartootaa fi bakka bu'oonni uummata gandoota 8 walitti dhufuun akkaataa farreen nageenyaa ABO shanee qolachuun nageenya ganda isaanii eeguu fi itti fufsiisuun danda'amu irratti qaamolee nageenyaa fi bulchiinsaa waliin mari'atanii jiru. Kaayyoon marii kanaas qaamolee ajandaa ABO shanee qabatanii socho'an saaxiluu fi abbaan nageenyaas uummata waan ta'eef mariin kun kan barbaachise ta'uu itti aanaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Lixaa obbo Ahmad Abdii ibsaniiru. ABO shaneen warra qabsoon uummata Oromoo akka milkoo'ineef hojjetu keessaa tokko. Isa gaara jiru qofaan miti kasirriitti itti mari'achuu qabnu. Irrattis walii galuu qabnu. Ka gaafa caasaan nageenyaa deemee hojii hojjechuudhaa deemu nu jalaa meessu hedduutu jira jechuudha. Kanaaf
wanni waltajjii akkanaa tan mariisuun barbaachisuuf mari'annuufis qaamolee akkasii ajandaa akkasii qabatanii deeman habeenu kan bira jiru adda baasnee saaxillee daandii deebisu. Marii kana irratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Darajjee Girmaa fi daayirktara itti aanaa waajjira poolisii aanaa Ciroo Inspektar Fufaa Damisee nageenyi bu'uura waa hundaa ta'uu fi wantoota hundumaaf nageenyi kan barbaachisu ta'uu kaasuun lootee galtoota ABO Shanee balaaleeffachuu fi qolachuun barbaachisaa ta'uu yaadachiisaniiru. Waan hundaaf bu'uurri nageenyi maallaqaan hin bitamu. Maallaqaan bituu dandeessa nageenya biyyaa dhiisaati, nageenya ganda tokko, nageenya aanaa tokko dhiisaati. Mana hankee keessa jaartii fi jaarsi yoo olloole nageenyi hanga boree jiddu waan dhabdu hedduu jira. Kanaaf bakka nageenyi hin jirre misoomni hin yaadamu, bakka nageenyi hin jirre jaalalti hin yaadamu, bakka nageenyi hin jirre wanni takka hin yaadamu. Nageenyi nama miti bineensaaf nageenya barbaachisaadha. Muka kanaaf nageenya barbaachisaadha. Yoo nagaan jiraate namni kan socho'uu danda'u, yoo nagaan jiraate kan barachuu danda'u, yoo nagaan jiraate misooma kan adeemuu danda'u. Nagaan jiraachuu baannaan namni jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Hattuun nama cinqaa jirti. Hattuudha bara. Hattuun nama cinqaa jirti. Nama saamaa jirti. Namni karee dhoowwatoo ta'e ni qalama. Inni sun achi jiru sun akka nutti hin dhufneef. Ka achi inni kunnoo hidhatoo kunnoo hin jedhani moo naftoo itti oromoon. Ka achi sun otoo balaaleeffachuu baanne. Alatti ofirraa dhorkuu baanne. Boru lootee nu keessa seente waan ta'eef. Hirmaattonni konferensii kana ABO Shanee lootee galuuf yaaltu ofitti kan hin dhiifne ta'uu fi kan balaaleeffatan ta'uu kaasuun nageenya ganda isaanii eeguu cimsanii kan itti fufan ta'uu himaniiru. Nutti dhufanoo bakka ni dhiistii waan jiruuf keessatti fudhachuun gaarii natti fakkaate. Hin dhiisu jennee waadaa gallee jira nuti. Hin dhiinu. Diina nu seenu akka araddaa keenyattis ta'e akka aanaa keenyatti illee bakka barbaachisaa ta'etti hirmaanneellee diinas ni qabna. Kan keessatti mul'achuudhaan malees ni sakattaana ni eeggannaa naannoo keenya. Halkan kaane ilaa baruuti ta'aa jiru. Roga keenya karaa diinni seenulleen qorataa jiru. Maraataa karaa deemullee qorataa jiru. Eenyuun miidhama? Uummanni hattuun, shaneen, wayyaaneen eenyuuf deemti? Dhiirota keenya fixxee dubartiif deemti. Qabeenya keenyaaf deemti. Ni dhageenya ni garra midiyaan. Uummanni keenya dubartoonni asirraa buqqee jaalawwan asirraa kaasanitti booyaa jiran midiyaan hordofaa jiru. Kanaafuu nuti shanii har'aas ta'e barus ta'e ni balaaleeffan diina keenya. Kana malees farreen nageenyaa lootee galuun nageenya booressuuf yaalan mootummaa waliin ta'uun araarama tokko malee tarkaanfii kan irratti fudhatan ta'uu himuun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa eegalames cimsanii kan itti fufan ta'uu dubbataniiru. Ammallee shakkii takka hin qabnu waan gaafiin nuti gaafataa turre hundi bikka nu geesse wayii hafee kaju'oo mootummaa keenya hojii itti dhalaayee bikka irra ta'uu qabaate yoo ka jiraatu taate haa himatu malee tuti keessa ka deddeemu hattuudha hattuun bikka jiru dhahamuu qaba. Arrallee barullee nuti akka dubartitti fittilleen dhiif wareega lubbuuf kannina raayyaa ittisa biyyaa cina qabeenya qabnuun waan qabnuun raayyaa ittisa biyyaa cina ilmootee nyaateef cinaa ni dhaabbanna. Xumura irratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa obbo Darajjee Girmaa deeggarsa hawaasni raayyaa ittisa biyyaatiif taasisaa jiran galateeffachuun dargaggoonni ulaagaa guutanis gara raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif waamicha godhaniiru. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin araddaan kun zooniin kun hundi keessanuu nu cinaa dhaabbatanii jirtanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Maallaqa hedduu baaftanii deeggarsa gootanii jirtu. Kun qoftiin gahaa miti. Yeroo barbaachisaa ta'etti ammas raayyaa ittisa biyya keenya cinaa mootummaa keenya cinaa dhaabbanna. Kanaaf dargaggoonni zoonii kanaa kan magaalaa kanaas garanatti makamaa yaada jiruun qaba. Godina Baaleetti himatamtoonni yakka ajjeechaa raawwatan hidhaa cimaan adabaman. Himatamtuun daa'ima irratti miidhaa qaamaa cimaa raawwattes hidhaa fi maallaqaan adabamte. Gabaasa Naasir Umariif Ayimar Garaadda. Himatamtoonni Abdulqaadir Ziyaadii fi Hamdiyaa Abdulmalik jedhaman jiraattota godina Baalee aanaa Barbaree ganda Sirimmaa jedhamu keessa jiraatu. Himatamaan tokkoffaan Abdulqaadir Ziyaad jedhamu haadha warraa isaa jalqabaa irraa daa'ima dhiiraa umriin isaa waggaa 5 ta'u Amiin jedhamu argate. Haati Amiin daa'imummaa isaatti erga irraa boqatteen booda abbaan isaa obbo Abdulqaadiris dubartii biroo waliin gaa'ila hundeeffata. Haa ta'u malee haati warraa obbo Abdulqaadir aadde Hamdiyaan
miidhamaa daa'ima isaanii kan ture Amiin innarraa fageessitu malee si wajjiin hin jiraadhu jettee quuxessaa turte. Himatamtoonni kunis ta'e jedhanii itti yaadanii adeemsa keessa Amiinin ajjeesuuf walii galanii halkan keessa yeroo namni rafetti ajjeesanii naannoo mana isaanii irraa fageessanii awwaalan. Kana booda ollaan miidhamaa Amiin dhabnaan poolisiif eeruu kennam. Poolisiin aanichaas odeeffannoo argate irraa ka'uun himatamtoota to'annoo seeraa jala oolchanii abbaa alangaa waliin ta'uun galmee ragaa namaa fi mana yaalaatiin erga irratti qulqulleessaniin booda mana murtii olaanaa godinichaaf ergan. Manni murtii olaanaa godinichaas dhaddacha tibbana ooleen tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 18 adabeera. Himatamtoota kana ni jiilchaa fakkaattota isaanii ni barsiisa jedhee kan amane guyyaa harki isaanii qabamerraa kaasee kan lakkaa'amu adabbii hidhaa cimaa waggaa 18 mataa mataanaa adabaman jechuun akkaataa seera deemsa falmii akka keewwata 149 muraashaniitiin murtiin adabbii kennameera. Murteen boodas namoonni dubbisne tokko gochi gara jabinaa kun kan isaan gaddisiise ta'uu dubbataniiru. Namni ilmoo ofii qalee darbee awwaalee niitii haaraa isii waliin jiraachuuf jedhee kan hojjete ani gara kootiin akka namaatitti nama hin yaanne nama ammoo alqii hin qabne. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa madda walaabuutti adde Tsagannat Mandeemoo jedhamtu sababa yakka miidhaa qaamaa cimaa raawwatteef hidhaan adabamte. Adde Tsagannat daa'ima umriin isii waggaa 10 taatu Tizzitaa Damissee jedhamtu naannoo kibbaa irraa karaa seeraan alaatiin gogoomsitee gara aanaa madda walaabuutti fudhatti. Adeemsa keessa Tizzitaan hojii humnaa olii isiin hojjechuu dadhabnaan sibiila ho'aadhaan qaama isii iddoolee garaagaraa irra gubdi. Turtii guyyoota muraasaan booda miidhamtuun gara maatii isiitti deebi'uu akka barbaaddu itti himnaan bishaan ho'aa irratti naquun miidhaa qaamaa cimaa irratti raawwatte. Poolisiin aanichaas eeruu isa qaqqabeerraa ka'uun himatamtuu to'annoo jala oolchee abbaa alangaa waliin ta'uun galmee erga irratti qulqulleessaniin booda mana murtii olaanaa godinichaaf ergan. Manni murtii olaanaa godinichaas dhaddacha tibbana ooleen himatamtuu hidhaa cimaa waggaa 13 fi birrii 50,000 adabeera. Adabbii himatamtuu fi fakkaattota akka ishee ni barsiisa jennee amanne adabbii hidhaa cimaa waggaa 13tiin akkasumas humna kaffaluu ishee tilmaama keessa galchuudhaan miiltoo lammaffaa qajeelfamichaa jalatti gulantaa 12ffaa jalatti adabbii maallaqaa qarshii 50,000tiin himatamtuun kun haa adabamtu jennee bu'uura seera deemsa falmii yakkaa keewwata 149 xiqqaa shaniitiin adabbii kenninee jirra. Godina Shawaa aanaa Lumeetti boombiin seeraan alaa 51 qindoomina odeeffannoo tika biyyoolessaa fi qaamolee nageenyaa aanichaatiin qabameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabannee xumureerraa qophiilee keenya fanii waliin turtii gaarii.